Do it alone. Good. Say it with me. Do it alone. Say it again. Through hell and high weather. Through hell and high weather. Your speech doesn't hold water. Your speech doesn't hold water. Oro English. Baga nagaan gara Oro English dhuftan. Akkuma baratame jechoota baay'inaan guyyaadhaa gara guyyaatti fayyadamnu afaan Ingiliffaatiin ni ilaalla. Mee haa eegalu. Mirkaneessuu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Just mirkaneessuu jechi jedhu kun bear out, just confirm jechuu dandeenya. Confirm jechuu dandeenya. Kun waan baay'inaan namni kamiyyuu fayyadamudha. So bear out kan jedhu kana fayyadamne moon Ingiliffaa keenya advance gochuu dandeenya akkasumas harka tokko ol guddisuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf dubbiin kee haasa'aan kee ogummaa isaa mirkaneessa. Ogummaa wanta sanaa mirkaneessa jechuu barbaanne just we can't say that your speech bear out the truth. Your speech bear out the truth. Just your speech bear out the truth. Just we are saying that the one what we are talking now by itself is confirm the truthiness of that thing. Wanna sana ogummaa wanta sanaa mirkaneessa jechaa jirra jechuudha. So your speech bear out the truth jechuun dubbiin kee ogummaa wanta sanaa mirkaneessa jechaa jirra jechuudha. Akkuma kana immoo dubbiin kee baalagee ta'uu kee yookiis immoo nama sirrii kan taane badii akka taate ibsaa jechuu barbaanne immoo again your speech kan jedhu fayyadamnee bear out kan jedhu immoo confirm gochuun mirkaneessuudhaanidha. Fayyadamnee maal jechuu dandeenya? Your speech bear out your rudeness. Your speech bear out your rudeness. Your speech bear out your rudeness. Oh, you are rude. Your speech by itself indicates that you are rude. Because it's right. Your speech bear out your rudeness. Kabraan immoo humni isaa fedha inni hojiif qabu argisiisa yookaan fedha hojiif inni qabu argisiisa jechuu yoo barbaanne yookiis immoo mirkaneessa jechuu barbaanne maal jechuu dandeenya? His energy bursts out his passion for work. His energy bursts out his passion for work. His energy bursts out his passion for work. Fedha inni hojiitiif qabu argisiisa jechaa jirra jechuudha. Kunumti mataan isaa kun qophaa'ummaa kee yookiis immoo qophaa'aa ta'uu kee ni mirkaneessa jechuu barbaanne immoo maal jennaa? Can you say it with me? Can you say it with me? Good. This bear out his readiness. His readiness. Just he's ready. He's ready jechaa jirra jechuudha. This bear out his readiness. His readiness. Inni qophaa'aadha jechaa jirra. Kun qophaa'ummaa isaa argisiisaa jechaa jirra jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin gochi kee kun gochi ati hojjechaa jirtu yookiis immoo raawwimti kee kun cimaa ta'uu kee nama jabaa ta'uu kee mirkaneessa jechuu yoo barbaanne maal jennaa? Leave your answer in the comment section. Deebii keessan komentii jalatti nuuf barreessaa. Deebii keessan komentii jala nuuf kaa'uu hin dagatinaa. Akkasumas irra deddeebi'uutiin viidiyoo kana ilaaluutiin dandeettii dubbachuu afaan Ingiliffaa keessanii akka guddifattan affeerraa keenya. Hafuun kee fedha dhabuu kee mirkaneesse. Kun immoo just past. Bear out in presentidha. So past isaa bore out. So your absence bore out your lack of interest. Your absence bore out your lack of interest, or your absence confirm your lack of interest. Jechuu dandeenya. Kana jechuun hafuun kee kun argamuu dhiisuun kee kun fedhamuu kee argisiisa jechaa jirra jechuudha. Your absence bore out your lack of interest. Fedha kooti keessa kooti ni jenna yeroo baay'ee. Kun fedha kooti. Fedheen keessa kootii guutummaatti barbaadeen. Fedheen jaalladheen hojjechaa jira yookiis akkas gochaa jira. So kun maal jennaa? Passion. Afaan Ingiliffaatiin passion kan jennudha jechuudha. Passionidha jechuun barbaannee guutummaatti feenee waan tokko salaallee osoo hin taane akkasumatti feenee jaallannee jechuudha. Waan tokko fedha kooti keessa kooti. So fedhi hojii kee maali yookiis immoo fedhi kee maali? Paashiniin kee maali jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan
komentii jala nuuf kaa'a. Deebii keessan komentii jalatti nuuf barreessaa. If you found this channel is helpful for you and for the others, please don't forget to subscribe, like, as well as share with your friends. Thank you for doing that. Good. Kun aaruu kee mirkaneessaa. Kun aaruu kee yookiis mufachuu kee mirkaneessaa. Just facial expression nama tokko irraa akka inni mufatee jiru hubanne irra yoo ta'e so kunumti mataansaa aaruu kee mirkaneessaa. Kunumti mataansaa akka itti gadditee jirtu yookiis immoo mufattee jirtu mirkaneessa jechuu barbaan afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Good. Barsiisuun fedha kooti barsiisuun zimme'ima waan hin jedha osoo hin taane fedha kooti barbaadeeni jechuu barbaanne maal jechuu dandeenya? Teaching is my passion. Teaching is my passion. Just teaching is what? My passion. Zimme'ima osoo hin taane passionii kooti fedha kooti barbaadeeni jaalladheenidha kan hojjechaa jiru jechaa jirraa jechuudha. Teaching is my passion. Teaching is my passion. Jechuu dandeenya jechuudha. His lifestyle is hideous. His lifestyle is hideous. Jireenyi isaa yookiis immoo akkaataan jireenya isaa baay'ee nama jibbisiisaa, baay'ee namatti hin tolu. Baay'ee nama jibbisiisaa, namatti hin tolu jechuu barbaanne we can tell that his lifestyle is hideous. His lifestyle is hideous. Sorry, I don't want to meet him because his lifestyle is hideous. Ani is arguun barbaadu, just isa wajjin haasa'uun barbaadu because his lifestyle is hideous jechuu dandeenya jechuudha. Akkuma kanallee her behavior is hideous. Her behavior is hideous. Amalli ishee baay'ee nama jibbisiisaa. Ni jenna kana baay'inaan yeroo baay'ee daily wanta akkas akkasii kana ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin kana jechuu barbaada her behavior is hideous. Her behavior is hideous. Her behavior is hideous. Amalli ishee baay'ee nama jibbisiisa. Amalli ishee namatti hin tolu. Amalli ishee namatti hin tolu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu dandeenya jechuudha. Great. Alright. Mee isin immoo mee of eeggadhu. Amalli ishee badaadha yookiis immoo amalli ishee gadheedhaati. Mee of eeggadhu ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin mee of eeggadhu ati. Mee of eeggadhu. Amalli ishee badaadha jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin deebii keessan maal akka jennu komentii jala nuuf kaa'a. Afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu barbaanne maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Walumaa galatti inni nama gaariidha. Haasofne. Just walumaa galatti inni nama gaariidha jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Walumaa galatti inni nama akkamiiti? Inni nama gaariidha jechuu yoo barbaanne maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Hilarious. Kun immoo just very funny kan jedhudha jechuudha. Baay'ee kan nama kofalchiisu yookiis immoo kan baay'ee nama haasofsiisee qoosaa jaallata jechuudha. Hilarious baay'ee kan nama kofalchiisu. Baay'ee kan nama haasofsiisu yookiis immoo kan nama kofalchiisudha jechuudha. Hilarious. Fakkeenyaaf you are hilarious. Oh, you guy, you are hilarious. Oh, ati baay'ee nama kofalchiifta. Ati baay'ee qoostaa nama kofalchiista jechuu barbaanne just we can't say that you are hilarious. Say it with me. You are hilarious. Good. You are hilarious jechuun ati baay'ee nama kofalchiifta. Jechuudha. The story is hilarious. Wow. The story is hilarious. Ni jenna. Kana jechuun baay'ee namatti tola.
baay'ee nama kofalchiisa. Seenaati dubbiste kun akkasuma seenaan dhageenya kun akkasuma seenaati maasofte kun baay'ee nama kofalchiisa akkasuma baay'ee nama itti tola ni jenna. So akka kana jechuu barbaadu the story is hilarious. The story is hilarious. The story is hilarious.